Ashama harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan maratti nagaan keenyaa kan kabajaaf kan jaalalaa isin akka qabu. Waldaa kiristaanaa keessatti illee namoota jajjaboo ta'anii namoota gorsa namaa laachuu danda'an namoota garaagaraadhaan tajaajila isaanii gaggeessaa jiranii asirratti affeerreetti isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti yoo waliin turtan waan jajjabaa waan gurguddaa hubattu jenneeti amannaa qophichaa qopheessuun kan isiniif dhiyeessu an gammachuu tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii nu faana jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Tolee baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eedde. Jalqabumarraa kaanuti maqaa keessan namni baay'een isin beeka garuu sagantaa keenyatti jalqabuuf akka nu ta'utti maqaa keessan. Yeeshtilaa Machii Gurmeessaa. Bakka dhalattanii fi waldaa keessan achuma. Waldaan koo Guutuu Wangeelaati. Biyya Lixa Wallaggaa Appilloottan dhaladhe. Baay'ee namatti tola. Jalqaba irratti akkamiin gara gooftaa dhuftani? Waggaa 60 fudhadhe gooftaani maatiin koo Ortodoksiidha. Hangafa kootu warra Pirotestaantiitti heerumte qaanqaa bara sanaatiini. Ishee bira dhaqeen karaa seetiin gooftaa argadhe waggaa 6 ka'ee manuma Waaqayyoo keessatti nama umurii ammaarra gahe. Galanni isaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee tajaajila ijoollummaa keessanii gaafa ijoollummaa keessanitti tajaajilaa turtanii tajaajila ijoollummaa keessan sana akkamittiinidha kan isin yaadattan? Egaa yeroo ijoollee fooniin taatu Afuuraanis immoo ijoollee mataata. Umuriin murteessaadha waan ta'eef. Na waan tokko baay'een dinqisiifadha. Waamicha Waaqayyo waan ta'eef isuman jalqabeen akka galgaa'ettan akti godhafuma kootiyyuu tapha biyya lafaa kana maal kanan beeku manuma Waaqoo keessatti waan guddadheef yeroo sana gaamma deddeebi'ee amma afaan jilgeenfadha kaa ijoollummaadha waan natti fakka ta'eef qaniitti guyyaa 18-15 jilgeenfadha san lakkaa addaa ijoollee waan tureef al tokkochi turuun beeku. Islaama Daani'eel jechuudha Daani'eel. Jilgeenfatanii amma sa'aatii dheeraan tura miti ree namni. Qaniitti sa'aatii 3 kadhata miti reen. Anuma 18 kadhadha. Amma seentaate yaadadhu kun amma gaafan booddeetti deddeebi'ee yaadadhu. Nan dinqisiifadha sumayyuu. Ajaa'ibadha. Yeroo keessan kadhannaa murate dabarsitu jechuudha. Kadhannaa durumaan hin jaalladha hin beeku garuu. Gaafa gooftaa fudhadheeni jilgeenfadhee galgala kadhatu yeroon sun yeroo ari'annaati. Bishaan qulqulluu qabda jedhanii bishaan qulqulluu keetiin namii ceedeen kadhadhe. Kadhannaa qadii sanaan irraanfadhu. Nama waggaa 60 garuu akka itti kadhachuun iyyuu lafa ni naa dhufe hin beeku. Qabda jedhaniin jedhe malee ergitanyaa miti an. Inni dhageessanii nama irraa. Dhaga'e waan ta'eef bishaan qulqulluu keetiin namichi gaafa jedhu afur qulqulluun miila kootiin jalqabe. Abiddu manarra buusee afaan haaraan haasofsiisee isayyaan seexananna keessaa iyyuuf hin seenu. Intinni isaas hin beeku seexanni immoo niyyitii makaraa makootiin an tun ilkaan koo ciniin nadhuutumanii xarapheessaa ciniinuu sagantichi raawwate. Lisaanicha horogaan baasee naasofneen maaliif mana soddaati. Akka innannee warri keenya mana soddaatti seexanni yoo namarraa iyyitee dhusa ittiin na hambisuuf jedhanii durumayyuu. Har'a bakka salphachuu kooti mana soddaa seexanni na iyyisiifteen jedhee garuu lakkaa afur qulqulluudhaan hin guutame. Kadhannaan keessanii deebii argatee ture. Akkuma sanaan deebi. Na waan tokko wantati garaa makee qulqulluudhaaf utuu hin beekin kadhattu Waaqayyo si dhaga'a. Ajandaama Waaqayyoo ture egaa booda gaafa kadhannaa raawwannu dinqisiifatanii. Har'a attamitti harmoo dhufee immoo afur qulqulluudhaan guutama jedhanii boleettiin gosa kannaan jette seenii heerumtee jirtan bira dhaqee warafaadhaan guutamu seete seenis haaraadha waan ta'eef warri dura dhufan dura guutamanii warri booddee seete seen garuu yeruma sana afur qulqulluun anaan na qabate ulfinni isaaf haa ta'u. Amma irraatti na tikseera na qabeera na geggeesseera na barsiiseera na guddiseera ulfinna afur qulqulluudhaaf Waaqayyo abbaa ilmaaf haa ta'u akkas ture egaa waan barbaanne waanuma nu barbaachisu hundumaa Waaqotti haasofna turre. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa sanitti eegaltanii kaka'umsi isin kadhannaaf qabdan illee baay'ee kan dinqisiifatamudha. Keessumaa bara ammaa kana keessattuu ta'eeti namni amma kana jilbeenfachuu mitiiti guyyaatti tokko jilbeenfachuun nu ulfaata. Mee isinii gama hundumaanii tajaajilaa jirtu moodeelii keenyadha isin fuuldura jirtu. Tajaajilaaf jireenya akkamittiin ibsitu? Macaafa qulqulluun akkamittiin ibsa waan jedhamu wal qabsiisaatiin nu kaasa. Tajaajilaa fi jireenya isa jedhu deebisuudhaa fi bara kee guutuu waan ati barattee fixxus miti.
garuu yaadotuma jiran gaafati keessu tajaajilatti Waaqayyotu nama waama. Waaqayyotu soorsiin waamicha Waaqayyoon tajaajiluudha Waaqayyo biraati. Namni Waaqayyoon waamamne Waaqayyoon tajaajiluu hin danda'u. Namni hundumtuu immoo namni Waaqayyo isa waame akka inni isa tajaajiluufi. Keessumaa akka kumoofaa keessatti Israa'el akka Waaqayyo isa Waaqa isaa akka tajaajiluufitu akka waaqeffatuuf isa waameedha. Special calling kan ta'e kan qaban immoo turaniiru baruma sana warra akka raajotaa, lubootaa, moototaa adda ba'anii waamamu turan. Bara kakuu haaraatti immoo Kiristoos Yesuus hundumtuu luba isaa ta'e akka tajaajiluuf isa waame. Deebi'ee immoo Efesoon 4:11 irraa immoo biiroo 5 jennu sana raajota, ergamoota, barsiisota, luboota, wangeelaa warra lallabanis hin waame. Amantoota hundumaas hin waame. Egaa namni kan adda baasuun irra jiraatu Waaqayyo inni si waame kuni akka isa tajaajiltuuf gaafa si waamu ayyaana sii kenna. Ayyaana sanaan saba sana tajaajilta. Ayyaanni kun immoo jireenyi hin jiru yoo ta'e saba sana tajaajiluu hin dandeessu. Jireenyi immoo Kiristoos. Jireenyitti waamaman kun waaqatti waan ammati jireenyaa fi tajaajila adda baasuu yoo barbaadde abbaa tajaajilu kana beekuu qabda. Abbaan tajaajiltu kun Waaqayyoodha. Waaqayyo biraa waan fuuteef barsiisaas ta'e, geggeessaas ta'e, lallabaas ta'e, faarfataas ta'e, raajiis ta'e saba Waaqayyootti si ergate tajaajiltati. Kan si ergatu Waaqayyo. Uffannaan jireenya tajaajilaadhaafi. Jireenyi uffata isaati. Amma fakkeenyaaf warshaa keessaa yeroo tajaajiltu warshaa sana keessaa uffata uffattee ooltu qabda. Waan sanaa wajjin oolu. Tajaajilaadhaaf jireenyi akkas. Uffata qajeelummaa, uffata qulqullummaa, uffata Waaqayyoon sodaachuu, uffata Waaqayyoon beekuu, waan isa kaanitti adda si baasu uffattee tajaajilta. Uffati kun jireenya. Kanaaf jireenyaan tajaajiluu fi waamichillee salphaadha. Al tokko yoo si waamaa jireenyaan tajaajiluun garuu piroosesii guddaa si gaafata. Waan baay'ee keessa dabarta. Si hojjeta Waaqayyo. Jireenyi kee Kiristoosin akka fakkaatuuf. Namoota si dudduuba jiranii irratti dhiibbaa akkati fidduuf. Ergaan kee akka dhaga'amuuf. Kana waa lama duwwaan sii kaasee darba matsaafarraa. Tokko warra qurxummii qabaa turan Phexros fa'inii Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe gaafa isaa waamee kottuu amma immoo nama kan qabdu si godhaa jedhe. Nama qurxummii qabu nama qabuun si godhachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliifi kiyyoon namatti darbatanii fi kiyyoon qurxummiitti darbatan garagara. Kiyyoon qurxummiidhaa salphaadha. Waan irraa hojjetame qaba. Nama kan ittiin qaban garuu namummaadhaan, jireenyaan, fakkeenyaan, haasaadhaan, ayyaanaan. Kanaan tajaajiltee nama qabuudhaaf immoo sin godhaa jedheen. Amma ammaatti qurxummii qabda malee nama qabu bira hin geenye jedheen. Sin godhachuummaan sin hojjedhaa, sin morodaa, sin qajeelchaa, nama si godhaa, namummaa keetiin nama qabdaa jedhe. Phaawulos nu karaa du'aarra deemnaa, an karaa du'aarra deemaa isiniif garuu bu'aa guddaadhaa isin jireenyatti jiraattu jedhe. Isanni hamma du'aatti deemee gidiraa guddaa keessa darbee ergaa tokko fudhatee ba'u jarri kun utuu hin du'in ittiin jiraatu. Inni garuu gatii kaffala. Jireenya jechuun waanuma guyyaa tokkoon argattus miti yeroo si fudhata. Kanaaf egaa tajaajilaaf jireenya gaafa jennu tajaajila Waaqayyo si waamaa, ayyaanni kan Waaqayyooti. Jireenyi garuu hojjetamaa deemtaa hamma qixxee maaliitti hamma qixxeessa fakkaachuuti. Baay'ee waan ajaa'ibaadha kan isin nu kaastanii keessumaa dhimma jireenyaa irratti tajaajilaan tokko saba tajaajiluuf
tajaajilaa gaafa jennu egaa akkuma maqaa isaarraa kaasnee gaafa haasofnu iyyuu sabadha kan inni tajaajilu amantootadha. Keessumaa bara siyaanaa kanaan wal qabsiistanii nu kaastu tajaajilaan akkamittidha kan inni saba kanaaf fakkeenya ta'uu danda'u haala kamiinidha. Keessumaa bifa diinagdeedhaan of danda'uunis haa ta'u gama naamusaatiinis haa ta'u gama kamiin iyyuu akkamittiin jireenyaan tajaajiluu danda'a akkamittiin jireenyaan fakkeenya ta'uu danda'a waan jedhamus walii wajjin nuuf kaasa. Gaaffii gaariidha. Phexros duraa 4:11 Phexros duraa 4:11 namni Waaqayyoon tajaajilu Waaqayyotu naa kenne jedhee humna Waaqayyootiin Waaqayyoon na tajaajilu karaa isaatiin immoo Waaqayyo abbaadhaa fi ulfinna ta'uudha. Wanti inni tajaajilu namni sagalee isaati. Sagaleen immoo kan Waaqayyooti. Namni sagalee Waaqayyoo kana immoo tajaajilu kallattii hundumaan guutuu ta'uu qaba. Jechuun qophaa'aa ta'uu qaba, dammaqaa ta'uu qaba. Gaafuma jalqaba irratti ilaaltu hojii biyya lafaa kana hunduma hojiin caalu Waaqayyoon tajaajiluudha. Waanumti dorgommii keessa galu jiru. Professionaalii lafa kanarra jiru hundumaarra kan caalu Waaqayyoon tajaajiluudha. Tokko Waaqayyoon tajaajiluu fedha kee waan hin ta'u yoo Waaqayyo jaallate malee. Waaqayyo jaallatee isaaf si waama jechuun garuu waan salphaa miti. Namni Waaqayyoon tajaajilu kun lafarra yeroo deemu Waaqayyoon bakka bu'ee deema. Kana jechuun reflect kan inni namarratti godhu Waaqayyoon amala isaati, gaarummaa isaati, eenyummaa isaati, araara isaati, jaalala isaati, ilaalcha isaati. Kana yeroo gootu keessatti fakkeenyaaf Phaawulos amma gaafa jireenyaan fakkeenya ta'u jettu irratti amma ilaalchi Itoophiyaa kana keessatti tajaajilaadhaaf qabanii ilaalcha gadi bu'aadha. Iddoo tokkotti waan miis gooneerra. Lafatti goone hin beeknu malee gaafa waldoota hundumaan nan tajaajila waan nan ta'eef nan ilaala waan tokko tokko. Tokko waamicha gaafa waamamne Waaqayyoon tajaajiluudhaafis fayyinaaf gaafa Waaqayyoon waame disciple hin taane bartuu gooftaa hin taane. Bartuu gooftaatu hin ta'in tajaajilaa gooftaa taane. Gaaffii kana eessatti sirreessitama. Baay'ee ulfaataadha. Amma namni tajaajila eessatti dogoggora yoo jette bartuutu hin ta'in. Museen akkasa tajaajilu Waaqayyo waggaa 40 leenjise. Nohi waggaa 120 leenjise. Israa'el waggaa 40 ol leenjise. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 3 leenjise bartoota sana. Bartuu akka isaan ta'aniif. Bartuutu hin ta'in tajaajilaa ta'e tokko jedhe. Lammaffaa tajaajilaas ta'e warri tajaajilaa ilaalanii ilaalchi isaan qabanii fi hojii dhabdee filannoo dhabdee lafa dhattu dhabdee si hankaraattatuudhaan Waaqayyo waan si waame isaanitti fakkaata warra tokko tokko. Akka waan abaaramaa tokkotti jechuun hojii dhabdee gadi buutee kan tajaajiltu namatti fakkaata. Gooti keenya illee akka namitti amma iddoo tokko tokko tajaajilaatti hin heeruman. Maaliif jireenya isaa waan ilaalanii fi jireenya gaa'ela argachuun jireenya mitiitii gaa'ela argachuun tajaajilaadhaaf ulfaataadha. Kun garuu ilaalcha gadi bu'aadha. Namni kun akkasittiin akka inni yaadu kan godhe perceptionii akkasii uummanni akka uumuuf kan godhe maalittanii yaadu? Ittan dhufaa jira. Astamiroo jalqaba iddoo namoota Waaqayyootiif qabnuu fi nus immoo waan caalutti akka waamamne wallaaluu keenyaa. Dhugaa kanan bahu koo Yesuusiin. Dhuga baatu koo naa ta'ee deema. Yesuus iddoo moo'ee ka'e. Isa Waaqaaf lafa uume. Isa bara baraan jiraatuuf dhuga baatu ta'uun qal'aaliidha. Dhuga bahuudhaaf immoo beekuu qabdatti. Waaqayyo kun nama hin cannaqu, nama hin yaaddessus. An gaarii akka hin ta'e na mi'eeffadhaa ilaalaa jedha. Na yaaddaa natti hiikaati na hubadhaa dubbii koo nyaadhaati yoon gaariidha ta'ee itti fufaa jedha. Mi'eeffadhaa jedha. Mi'eeffachuu hin dandeessa. Mi'eeffanne sitti mi'oomne taanaan dhiisuu hin dandeessa Waaqayyoon. Tajaajiluu dhiisus. Amma dubbii kootti achi addeebi'a. Museefaan waan mana Fara'oon jiru, sulxaana jiru, barumsa qabu, waamicha gooftaatiif jedhee saba sana tajaajiluudhaaf dhiise. Phaawulos waan qabu hundumaa akka kosiitti lakkaa'edha. Waaqayyoon tajaajiluun waan caaluufitu yoo yarate lammii Roomaati waan ta'eef inni. Lammaffaa immoo Eelaa Yuunivarsiitii barate inni. Aleksaandariyaa Yuunivarsiitii fi Eelaa duwwaa jira yeroo sana addunyaarra. Eelaan kan inni jiru Yerusaalem.
Inni achitti arkitekcharii sin baratta, seenaa abbootaa sin baratta, wantoota baay'ee baratta. Kan hundumaa qabachuu danni. Waan hundumaa Kiristoosiif jedheen dhiisee. Tajaajila jechuun maqaa keetii kaatee, zinnaa keetii kaatee, bara keetii kaatee, iddoo olaanaa ofii keetiif kaatee, Kiristoosiif jettee dhiiftee inni samaa irraa dhiisee dhufe waanta ta'eef. Kan tajaajiltu tajaajilli carraadha. Yihuudaan carraa argatee ture garuu carraa kanatti hin gargaaramne jedha Phexros. Gooftaa tajaajiluun carraadha. Egaa gooftaa kana bakka buuta taate Phaawulos maal jedha gaafa warra Tasalonqee gorsu namni isin keessaan hojjenne hin nyaatinedha. Tajaajilaa jechuun galtooftee teessee ciisaa ooltee Waaqayyoon na waame jettee akka qaalluu warra bara durii qaalluu isa beekumsa jedhamu miti nan sin jedhu si afurri hamaan irraa fagdu. Biyyootti hin buune, lafatti hin buune, namatti hin buune, maalitti hin buune ciiftee kaatee kan jiraattu jiru. Akkasitti warri tajaajilaa yaadan jiru. Waanuma namni fidu kan eeggatu duwwaa godhanii kan jedhani jiru. Ani Waaqayyoo wanta hundumaan danda'a akka nu taanuufitu nu waame hin ta'u. Maaliif Waaqa danda'a tajaajila wanta ta'eef. Waaqa hundumaa qabu tajaajila wanta ta'eef. Isaaf jecha immoo waan nu barbaachisu yoo dhiibna wanta ta'eef. Amma bifi tajaajilaa badeera. Cal jettee yoo ilaaltu waan tokko hunduma isaa gafaraduun hin danda'amu garuu waan tokko badeera. Amma immoo tajaajilaa ta'uun iyyuu bu'aa kan ittiin sassaabatan ta'eera immoo. Madda galii, madda biizinesii ta'a. Madda biizinesii wanta ta'eef waldaa xinnoo see bantaa mootummaan ittiin hin gaafatu. Baatii malee lafa hojjechuu dandeessu gibirri badaas irraan eegamne isaa. Nama doorsiftees sodaachiftees zayitii fi ashabootti gurgurchiiftees nama kana gabaa keessa dhaabdee jechuudha waldaa keessa tuun ta'in waan itti waamamu supermarketii gootee gubaa'ee kana siin darbachiin darbettee gorora keetti gurgurtee waan tokko fooyyeffattee makiina adda ta'e tokko bitattee nama irraa xinnoo adda caaltee nama lama sadan tokko nama si ajjaba bukkee keewwattee amma bakka hin darbe intiniin isaan hafe lubbuu du'aa baasuu tuun ta'in dukkana keessaa ifatti fiduu tuun ta'in. Kan hidhamanii hiikuutu hin ta'in, namoota hundumaatiif kadhatanii natsaa baasuutu hin ta'in, kallattiin isaayyuu darbeera. Bar tokko tajaajilaa ta'uun rakkataadhumayyuu ta'e. Innis likki hin turre. Kun immoo Waaqayyoon nu godhe miti. Ilaalcha warra nu geggeessaniiti. Ilaalcha warra gadi fageenyaan hin qabnetu bulchaa ture. Waldaama kiristaanaa kanayyuu. Waaqayyoo ayyaana isaa hin kennaa nan beeka. Hafuura isaa hin kennaa nan beeka. Garuu waan hafuurri Waaqa hojjetu nagaan isaan. Miqqanyummaa sagalee isaanii laphee isaanii keessa dhaggeeffatanii nama rakkisu malee amma Phaawulos nuyi hafuura qulqulluu dhageenye walii galleerraa hafuurri qulqulluun nama rakkisu. Amma waldaan keessatti guddaddee eeyyuu beeka wanta ta'eef taastooloojii wanta jedhamu qabu humaa baafatanii. Tiyooloojii irra hin jiru wanti kun. Sukkuumuu, rakkisuu, leenjisuu, beela hin danda'oo. Rakkina hin danda'oo yoo kana ta'eetu muluu gisee taasii hin jedhu. Gaafa jalqaba si qopheeffannaniitu rakkinaaf si qopheessu. Dandamachuu akka danda'aniif. Dandamachuu akka danda'aniif. Garuu kun wallaalummaa guddaadha. Maaliif sitti fakkaata? Rakkina irraa kan borii miti. Rakkina irraa leenjaateen borii sitti dhufuu dhiisuu danda'a hin beektu. Quufiyyuu rakkinaam. Beela duwwaatu hin ta'inii quufiyyuu rakkina. Inni biyya keenyaa kunii gadaamii galanii rakkatudha miti biyya kana gadaamii sanarraa dhufe magaalaa keessa teenyee rakkannaa hin qoramna garuu warri gadaamii sun immoo dhaqanii ilaalle malee jedhu kun baajetii mootummaayyuu qabu horii guddaadha akka sooressi baay'ee achitti dhagee kenna rakkinuma akkasiin qabu waanuma keettii tsoomta malee yoo baaluma nyaaddeen jiraadha jetta malee waan nyaattu dhabda miti inni keenyaa garuu waldaa keessa taa'ee waan nyaatu hin qabu biyya keessa taa'ee waan nyaatu hin qabu kurnaffaan mana Waaqayyootiif kennamu leewwiidhaaf kan kennamu ni jedhamee isaaniin saarra oolchuu waan biraarra oolchuu tajaajila isaan gidduudhaa hin beela. Kanaaf namni gaafa heerumtuu si'a galgaa'itti ijoolleen gaafa dhalatanii ijoolleen isaanii Waaqayyoon amma jibban bira ga'aniiru. Waaqa nama beelessu nama rakkisu waanta ta'eef. Garuu asirratti wanti hubatamee akka darbamu barbaadu isinis kan isin nu kaastanii amma warra muluu agalgaa'edha kan isin jechaa jirtani. Namoonni muluu agalgaa'ii hin taane yookiin afaanii yeroo guutuu kan hin taane tajaajila faarfataa haa ta'u tajaajila sakaanis haa ta'u jechuudha.
maybe yeroon sagantaan isaanii jimaata ta'uu danda'a. Jimaata sanbataa yookiin immoo amma dilbataatti ta'uu danda'a miti dafinoodhaa hanga jimaataatti yeroo tokkotti information hin qabna yeroo namni taa'u oolu jira. Jimaata sagantaan qaba jedhee dafinoos facaasaas roobiis jimaatas hanga kanatti taa'aa oolanii garuu immoo yeroo isaanii harka namaa ilaalantu jira. Wanti kun akkamittiin furamuu qaba? Tajaajilaanii inni sun akkuma jirutti ta'e Waaqayyoon tajaajiluun akkuma jirutti ta'e Phaawulos faayyuu guyyaa tajaajilaa oolanii halkan immoo hojii hojjetu miti dunkaana hodha yoon dogoggoruu baadhe akkasi. Namoonni kun yookiin tajaajiltoonni keenya kun akkamittiin haala kanaan fooyyessuu danda'u jireenya isaanii? Yeroo baay'ee ammaa tajaajiltoonni gaafa gama kamiin rakkinni wayii isaan mudatu gara amantotaatti fiduurra rakkoo mataa isaanii akkamittiin ofii isaanii fudhachuu danda'u? Amma biyya lafaa kanarra dhufnetti rakkoo keenya namni biraa akka furuuf maaliif ayyamna? Ofii keenyaati hojii Waaqayyoo isa guddaa kana hojjechaa rakkoo mataa keenyaa ofii keenya waan furannu maaf arrabsiisna maqaa gooftichaa waan jedhamu sanadha kan hin kaasuu barbaade gama kanaan wanti ittiin mudabaltan isinis. Gaaffiin kee gaaffii gaariidha. Egaa ilaama gidduutti warra yeroo isaanii kennee bara isaanii guutuu tajaajilu waamicha isa jedhamu naasee malee namni hundumti Waaqayyoon akka tajaajilu waamameera. Isaan suni special ba'aadha qabu. Ba'aatti kennaa ayyaanatti kennaa isaan kan akka tajaajiluuf akka leedii godhuuf. Warri tajaajilaman amantoonni kun immoo isa ilaalu silayyuu jechuudha. Moodelii ta'an waanta ta'eef. Akkatti yeroo guutuu kennuu jechuun si jammara. Yeroo guutuu kennuu jechuun yeroo makkee sana Waaqayyo fudhata. Guutummaa jireenya ofii laachuu. Yeroo makkee bakka nan taa'utti yeroo teessuun qabdatu. Fudhateera Waaqayyo. Kanaaf si qopheesseera, si hidhachiiseera, balbala baneera waan gootuuf dhiiftu yuun beektu amma ofii nyaachuu dadhabdutti. Yeroon qilleensaa kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti. Amantoonnis ta'e, even tajaajilaanumti yeroo koo kenna jedhu kuni hamma yeroo Waaqayyoo yeroon kun dhufuutti ergaa qabu irratti kadhataa hojii hojjechuu qaba. Tajaajilaamti yeroo isaa guutuu kennee tajaajilaa jiru kuni gaabbii yerootti waa hojjetu qaba taanaan hojjechuun cubbuun qabu. Phaawulosi amma tiksi Phaawulosatti kaaftesi agalgaa'onni keenya ittiin nama rukutu yeroo baay'ee. Phaawulos hojjetaa bira dunkaana hodhaa dunkaana al tokko itti hodhenni. Dunkaanatu yeroo hundumaa hodheera ta'ee macaafa 13 barreessu. Maaliif dunkaanuma daraddara malee al tokko itti barreesse isee kana tiksi al tokko doktiriinii gochuun mammariyaa gochuun sagalee Waaqayyootiif nama waliin dha'uudha. Phaawulos garuu dunkaana duwwaa miti. Yeroo tirfiin qabunni. Hamman isin barsiise isinii kadhataan bula hirkaniif guyyaa mimmaanii ni jedhama. Barsiisaa oolee halkan immoo jilgeenfatee bu'aa fi oola. Imimmaaniin isin tajaajila. Laa kana laa gartee ayyaanni Waaqa irra jira moodel jechuun isa kanaa mila. Yoo sa'aatii qabaate garuu gidduutti yoo sa'aatii qabaate immoo hin hojjisiisa miti ofii hojjeta. Inni kan keenyaa garuu hin hojjisiisa malee hin hojjetu. Yoo biyyootti bu'e waan akka dhukkubfatu. Yoo suuqii galee waa hojjeta ayyaanni waan isa dhiisee godaanu. Biizinesi tokko yoo hojjete namni waan akka itti gufatu taa'a. Kun ilaalcha. Ilaalcha kanarratti hojjechuun irra jiraata. Amanaan gooftaa amane kiristaanni lafa kanarra gaafa jiraatu dhiibbaa baay'eedha qaba. Hafuurri hamaan isa hin lola. Diinagdeen isa hin lola. Wanta adda addaa isa hin lola. Maaliif sitti fakkaata? Kaadhimamee jira biyya biraadhaaf. Samaayii irratti. Manas samaayii irraa qaba. Waan eeggataa jirus qaba. Innis akka keessaa deemu beeku san jaallatu. Waan biyyi lafaa godhu gochuu hin danda'u. Inni dhiibbaadha. Yoo ate natu yoo sobanni akka jaraan godhu waan biraan godhu maaliif isa waan bitetu qaba. Waan eeggatu qaba. Waan sodaatu qaba. Dhiibbaan namarraan sitti hin dhufasiin. Warra sin fakkaanne irraa. Sitti hin cufu isaan. Isaaniif salphaadha waan barbaadan godhanii darbuun. Siif garuu salphaa miti. Ammaanyiidhaaf salphaa miti. Nama Waaqa wajjin jiraadha jedhee. Kanaafuu eegga keessummaadha taate eegga diina baay'ee qabaatte lahuma irrattu jechuudha. Diinni kee seexanasi namasi mataan kee iyyuu sitti iyyuu diina al tokko tokko akka tachitti hin galle waan barbaaduuf. Qaawwota ofii keetti cufuu dandeessu cufuu qabda. Kadhannaadhaanis abaarsaanis loltee barachuudhaanis
seexanaanis wallaansoo qabde humna maqaa gooftaa Yesuusiin. Barumsaanis hojiidhaanis waan gootuu hundumaatiin gootee of eeggattee amma biyya keenya ta'eeti malee gimmaashas Afrikaa ta'eeti malee addunyaa kana kan jijjiire amantoota horii kan qabu saayinsistoonni beekamoon matsaafota baay'ee kan barreessan sarkulaar yuunivarsiitii kan dhaabe teoloojii fi intinii kan dhaabe koo waldaa kiristaanaatiif. Sabaawii mabti koomishinaa kanatti jettu amma biyya Afrikaa irra idaartiin ga'anii mataasee kan ittiin gadi goobeessan kana kan kireetti godhe waldaa kiristaanaati. Maaliif Yesuus Kiristoos warra gadadamoo bira dhaqaa argan warra miidhaman bira dhaqaa barsiisa Kiristoos kanaanitu uuman kana. Addunyaa kana kan bulchaa jiru baay'inaan kiristaana. Siisteemii kiristaanaati. Kana gannitti caalu yoo seenaa qoratte. Garuu isaan kun isaan achi gaa yoo itti hin hojjetu. Hin kadhatu. Of eeggatu. Karaa qulqullummaa irra adeemu. Karaa qaxxaamuraa waan barbaadan. Lootiriin dhaabaa jedhanii waraqata kutanii irratti hin kadhatan. Amma namni keenya hojjetee bira ga'u garraamummaa isaa sacimaa wallaalummaa sacimaa lootirii kuteetu iddiliin naan ba'uu laatanii kadhataa oola. Hin ba'uufi. Yoo sii kenna waaqa yoo barbaade iddoo warra hin kadhannee ba'aafi. Namni keenya taa'ee waa argachuu barbaada waan tola dhufu. Waan tola dhufu argachuu barbaada. Kun immoo maal isa godha? Gadi isa buusa. Amma warri waaqayyoon hin qabne waan nurratti argan qabu nuun akka gooftaa fudhataniif. Gooftaatti sirriitti jiraata taanaan jireenyi kee kun gibira baay'ee hin barbaadu. Hin xuuxuu, hin dhudduu, hin ejjituu, hin sobduu, lafa wanjalaan jiraattuu, hin dhiisifattuu yoo kadhannaa irraa ta'e kan darbe. Disipiliin laayifii qabdaa, nama narrabsituu, namatti hin buutuu, ati jireenya kisaaraa keessa hin jirtu. Kiristinnaa karaa kisaaraa keessa ittiin ba'anidha. Jireenya sirrii lafa kana irratti jiraadhee darba yoo itti. Jireenya kana jiraachuudhaan baay'ee gaafa hawwuu maaliif namni kun akkas ta'e gaafa jedhu lakkaa gooftaa qabaa jedhama. Inni kana hin goone. Akkuma kana immoo waan qabu guduunfatee waaqayyoon galateeffatee yoo beela'es immoo waaqayyoon eeggatee jiraachuu danda'as immoo hunduma sooressa jechuu miti. Hojjechuu garuu hin danda'a. Kan akkas kiristiyaanaa kan akka ammaanyiidhaa biyya lafaa jijjiiruu danda'u hin jiru. Maaliif yoo jettee abdiidhaan immoo hin kutatu. Abdiin kutatu. Mooraalii qabaachuu jechuun waan salphaa sitti hin fakkaatin. Amma baay'een kan inni maraatee fi mooraalii dhabe. Seexanii jalqaba dhuftee mataa sirra rukuttu. Jiraachuu abdiin qabdu gaafa jettee si lakkoofsiftee jettu keessi kee gadi bu'aa jedhamu balbala diinaa banaa deema. Kiristaanni isa kana hin qabu. Barri isaa gooftaan cufeeraafi. Har'a nan darbaa'edha. Rakkina kana nan darbaa'edha. Gooftaan waan hundumaa dabarsee na dabarsaa'edha. Abdiin kun salphaa miti. Namni abdiidhaan jiraata lafarra gaafa jiraatu. Waaqa Saaraa waggaa 90tti yaadatee lallabaa oola. Abrahaamin waaqa gargaare. Daawitiin dhiibuu duwwaa waaqa guute. Qurxummii irraa fuudhee gibira waaqa kaffaleef. Gaafa wanti hundumti nuu dhumu immoo kan guute gaanii guute. Gaafa jireenyaa duwwaa miti sargii namaatti illee salphina kan nama oolchu. Waan gadi bu'aa namni silaa qophaa'ee ittiin jiraachuu danda'ullee kan namaa oolchu. Du'a namaa kan namaa bareechu. Reefumatti geggeessitu illee namaa bareecha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Abdii kanaan jiraachuun kiristaanaa fi bu'aa guddaadha. Inni kiristinnaa kisaaraa godhee nama yaachisu garuu faallaa kanaa gaafa deemtuu fi Waaqayyoo humaa fidee naa kennettee gaafa eeddu gar malee naa kakatameera andanyaan taafaa itti eedda mal tokko nan ceefaa itti baqa na ceesisa jetta baqa timbitiin baranaas immoo isuma mitiire eessaa eessatti ceetaa jettee gaafatte immoo waan sitti mun qabu. Maaliif bishaan qarqaras hin jiru. Lammaffaa immoo namni gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhate ce'e. Ce'umsa ce'umsi inni jalqabaa galaana du'aa ce'uudha. Galaana du'aa arfii du'aa Yesuusiin ce'neerra. Inni kaan lammaffaadha nuyi wanti lafa kanarra. Kanaaf amantoonni Waaqayyoof ajajamuu qabu. Waaqayyoon dhaga'uu qabu. Kurnaffaa isaaniitti abboomamuu qabu. Kisaaraan karaa adda addaa namatti dhufa waan ta'eef. Namni Waaqayyoof hin abboomamne immoo faarsaa inni dhiyeessuuf iyyuu Waaqayyoon biraan gahu. Aarsaa inni dhiyeessu iyyuu. Saa'oliin Waaqayyoo kan inni tuffatee fi waa'ee aarsaatiif miti waan inni hin abboomamneef. Kiristaanni waldaa kiristaanaa keessa jiru kuni
amma nama xinnoo tokko yaadutti, amma nama xinnoo tokko tajaajilutti an. Namoonni caalaa umuriidhaan tajaajilan jiru, beektonni guddaan jiru, gatii guddaa kan baasanii jiru. Waan inni see carraa kan argadhee fi akka nama tokko akka nama xinnoo tokkotti taannash bilaatee laata jedhamu. Akka kanatti yoon yaada tokko lafa sii kaa'ee gaafan ilaalu biyya kana keessatti wanta waldaa kiristaanaa keessatti waan kallattii gadhiise baay'eetu jira. Yesuusii wajjin sirriitti hin jiraattu taanaan kisaaraa sii ta'a. Kisaaraa mafooni. Gooftaatti sirriitti jiraatta taanaan ayyaanaanis fiixaan ba'umsa argattaa, jireenyaanis fiixaan ba'umsa argatta. Namni Waaqayyo wajjin waliin galle deemuu hin danda'u. Har'a amantii ta'uu, amanaa ta'uu, faashiniin isaa akka bara dargii siddatii miti waan ta'eef. Sagalee namoota baay'ee waan ittiin argataniif iyyuu an kiristaana warri jedhan jiru amma si'a. Ana manaadha kan jedhan amma sodaa ta'uu waa feeranni. Filannootu si gargaara amma yoo paartii taqaawamii paartii taatee dhiyaatte amma keessumaa akka biyya keenyaatti. Garuu wantoota yaraa gimmitiidhaan qabaatanii jireenya sanatti jiraachuu dhiisanii kiristinnaa kana bu'aa yerootiif duwwaa yoo yaadan immoo kisaaraa caaludha. Waanuma har'aa duwwaadhaafan Waaqayyoon amane yoo ta'e anaaf bo'uu qabamaa jedha Phaawulos. እኔ ምስኪን ነኝ ማሳዝን ሰው ነኝ kan gaddamu fi qabana warra du'an du'aa kan hin kaanis yoo ta'anidha. Kanaaf itti nuu dabalama nuu dhufa hin arganna hin hojjenna iyyaanna garuu waan guddaa miti nuuf guddaan Kiristoos Yesuus. Guddaan gooftaadha. Seentariin jireenya keetti tajaajila keetti Kiristoosiin ta'uu qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf anillee waan muraasa duwwaan kaasee waan bal'aa bal'istaniidhaan kan isin nu kaastanii mee gara xumuraatti dhufuudhaaf tajaajiltoota bara keenyaadhaaf isinii gama hundumaanis ilaalaa jirtu, argaa jirtu, wanta sirreeffamuu qabus waan baay'ee nu kaastanii jirtu. Dhaamsa qabdani akka waliigalaatti tajaajiltoota keenyaaf amantootaaf akka waliigalaatti dhaamsa yoo qabaattanii carraa isaa isiniif laadha. Egaa tajaajilli kun tajaajila guddaadha. Waaqayyo Waaqa guddaadha. Baroota waggaa 30-40 tajaajilteeni teoloojii baratteenis barumsa biyya lafaa baratteenis waan bartu miti Waaqayyo sanirra darba. Dhaamsa nan qabu Waaqayyo na sodaannu. Egaa tajaajiltoota taane ayyaana Waaqayyaa uffannu. Waaqayyo immoo nu wajjin jira homaan sodaannu. Waaqayyotti immoo jiraannu. Roomee 8:29 irraas Waaqayyo warra isaan waame isaan ulfina biraan isaan ga'e kana isaan ulfeesse kana ayyaana ittiin tajaajilan isaanii laatee akka jedhe sagalee Waaqayyo bal'inaan barsiisa. Yeroo kadhannaa qabaannu humna afur qulqulluu ta'ee hidhannu. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 yoo dubbifatte humna amma uffattanitti Yerusaalemiin bayinaa humna afur qulqulluudha. Maaliif humnoota baay'ee jira lafa kanarra kan siin morman. Tajaajila miti gooftaamatti jiraachuu kee kan hin barbaanne. Warra aboo qaban warra jedhaman, warra gooftummaa qaban warra jedhan, warra biyya lafaa kana dukkaneessan warra jedhaman, Efesoon 6:12. Hamoota warra jedhaman. Iyyesuus isa hamaa sanatuun hidhiin boojuu isaa hammachuu hin danda'u namni kan jedhe. Mistira diinaa kan Iyyesuus bakkeetti baase. Hojii ergamootaa irratti immoo bartoota isaatiiti barumsa barattaniitu na eeggattaniitu amma immoo humna eeggadhaa jedhe. Tajaajiltoonni amantoonni gara humna afur qulqulluu kadhachuutti adeebi'an. Humni Waaqayyo si wajjin jira taanaan humna qabdate. Namni humna qabu immoo waa hojjechuu hin danda'a. Hojii biyya lafaa sin hojjetaa, hojii foonii sin hojjetaa, hojii beekumsaa sin hojjetaa. Humnumtaa jiraatu malee wanti dhaqeetti bu'ee fiixaan ba'aafi. Wanti isa lolurraa kaa'a wanta ta'eef. Kanaaf amma dhaamsi koo afur qulqulluu deebinee biyya keenya irratti waldaa keenya irratti aafeerru. የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት የጽድቅ መንፈስ ባለበት ያመጻ መንፈስ አይሰራም። አፉሪ ጀልና ብየ ከነ ጌሳ ዲገ ነማ ዱጋ ጅሩ ኩን ነሞታ ፊጣ ጅሩ ኩን ዳሎተ ዱዋ ለፈ ዱዋ ጎዳ ጅሩ ኩን ከንን ኢቲን ዲገሙ ደንደው ሁምነ waaqayዮቲን ሁምኒ waaqayዮ ሁምኖተ ጀሎታ እንደደብሲሳ ከናፍ ተጃጅልቶታፍስ ወልዳ ክርስቲያናቲፍ waaqayዮን ሶዳቹ ተደቢኑ ቁልቁልማ ተደቢኑ Waaqayyoon amaleeffachuu hin qabnu ayillammadim isaat ነው ደግሞ ፓርቲ tokko duwwaan ilaalini
Inni araara malee duwwaa faarfattee araarri ta'u wal tokko jiraachuun si gaafata. ምሕረት ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እንጂ ለሚፈልግና ለሚሮጥ አይደለም ጀለ መጫፈራ ግዱ ተማለፈለት ማከ ጋና አዲፍታ ጥሩ ደግሞ ነምሲሞኑ በታዮ ግዱት ናንሞ ሻዋ ከነ ከሰ ወጋድ እንደሚሰደቲ ወለን ጅራደ ካዮን ከኛስ ተኩማ ሰዋንተ ተይብ ገረናፍ ገረሲኒ ሰበብ ራጋው ማለ እና መዋቀዮ ኑ ገርጋሬቲ አገልጋውታ ዳምሰናን ቀቡ ጅሬኛ ና ተጃጅሉ ክርስቶስ ይነፈካን kanaaf kan nu dandeessisu immoo afura qulqulluudha. Haalota amma jirrutti immoo abdiin kutannu. Waan mi'a keessa dabarsee nu fidera Waaqayyo. Guyyaa du'aa baay'ee dhageeran ofii korrattan. Du'i karaa baay'een irratti murtaa'eera. Anumtu jiraadhu ni naan jennaa hin arra gahe. Inni immoo nama jiraachisa. Tajaajiltootaan abdiin kutati naan jedhaan. Tolee, raajii Yeshitraa Machii affeerra keenya fudhattanii istiiroo dhuftanii ibsa bal'aa turtiin wajjinii waan taasistaniif maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin guddaa galatoomaa Waaqayyo sana eebbisuun jedha. Ameen illee ulfaadhaa TV mo'aa kurillee Waaqayyo sana eebbisu dhaloota qabnu saba keenya bira lafa miila keenyaan hin geenye kanaan akka geenyuuf carraan ulaattaniif ulfaadhaa hojjettoonni keessan hundumtuu Waaqayyo sana eebbisu waan barbaachisu hundumaa akka baay'ina araara isaatti sana guutu cimaa jabaadhaa Kiristoos deebi'ee nufa. Amiin ulfaadhaa galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiinuun raajii Yeshixlaafaa waliin taasisnee kan hangamaatti daawwachaa turtanidha. Torban keessummaa biraadhaan hanga deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura. Torbeen kun kan nagaa, kan milkii, kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u qophichaa qopheessuudhaan kan isin waliin ture. Gammachuu Sammaatii gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii ture. Yeroo gaarii qabaadha.